Ragaan sirrii fi qaqqabamaa hojiiwwan hawaas dinagdee keessatti hojjetaman karaa haqa qabeessaa fi iftoomina qabuun raawwachuu fi shoora olaanaa qaba. Ejensiin galmeessa siivilii Oromiyaa galmeessa waloo kenniinsa waraqaa beeksisa dhalootaa fi du'aa dhaabbilee fayyaa 22 keessatti waloon galmeessuu eegalee cimsuu fi gara dhaabbilee fayyaa 88tti babal'isuuf qindeessitootaa fi ogeeyyii fayyaa deessistoota hospitaalaa fi buufata fayyaatiif leenjii magaalaa Adaamaatti kenneera. Itti aanaan daayireektar ejensii galmeessa siivilii Oromiyaa obbo Maariid Guuttataa hojii galmeessa siivilii qulqulluu galmeessuu fi qindoomina seektaraalee qooda fudhattootaa cimsuun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Notifikashinii yookiin immoo waraqaa beeksisa dhalootaaf du'a jarri kennan irratti hundoofneetu galmee kana gaggeessina. Warri biroo warra akka mana murtii, warra akka abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii, warra akka dhaabbilee amantii, dhimma dubartootaa kan kana fakkaatan abbaa alangaa hundinuu galmee kana keessatti qooda mataa isaanii qabu jechuudha. Galtee kennuu, uummata barsiisuu waan adda addaa irratti jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffannee hojjetaa jiru warra galtee kennan irratti. Jara keessaa tokko dhaabbilee fayyaati. Galmeessa waloo dhaabbilee fayyaa 22 keessatti eegalame hospitaalota 72 fi buufataalee fayyaa 16 keessatti dijitaalessuun babal'isuu fi leenjiin hubannoo cimsu kennamuusaa obbo Maariid ibsaniiru. Hospitaala keessattis hojiin kun akka eegalamu ta'ee jira jechuudha. Hanqinaaf cimina inni qabus hordofnee sadarkaa fooyya'aa ta'een hojii raawwachuuf bu'aa qabeessa ta'uu isaa irratti erga walii gallee booda bara dhufu kan ammoo muuxannoo sanarraa kaane gara hospitaalotaa fi buufata fayyaa 88 ta'anu daballee irratti hojjechuudhaaf qophii guddaa gochaa jirra jechuudha. Nuyi buufata fayyaa keessatti yookiin hospitaala keessatti taabileetiidhaan galmee kana kan gaggeessinu. Taabileetii sanaan akkamitti siistama fayyaa wajjiniin walitti fidnee nootifikashinii san akkuma uumameen yeroo siistamaan akkamitti nootifaayi gochuun danda'ama kan jedhu kana walii wajjin mari'ataa bifa leenjiitiin waltajjii kana irratti shaakalamaa jira jechuudha. Dhaabbileen fayyaa ragaa dhalootaa teekinooloojiin misoomeen deeggaramuun ejensicha waliin hojjechaa jiraachuu itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa dubbataniiru. Mana hojii kanaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa waliigalteen walii qabnu, hariiroon waliin hojjechuu qabnu maalidha? Dhimmoota hojii isaan hojjetan keessaa ragaa dhaloota wal qabatu, barzi nootifikashinii fi ragaa du'aatiidhaan wal qabatu kan dhaabbilee fayyaa keessatti du'an dhaabbata fayyaa keenya keessatti haga dhalatanitti ogeeyyiin da'umsa san hojjetan ragaa kana guyyaa dhalootaa, sa'aatii dhalootaa, saalasaa, umrii maaliin wal qabatee jiru hunda akkuma deessisaniin galmeessanii siisteemarra akka galchaniif. Kun egaa manni sun dhaabbata fayyaarra yoo deeme haadha san hin argatu, maatii san hin argatu, hojiillee hin salphisaa, ragaa qulqulluu argatta, ragaa soorsii jalqabaa abbaarraa argatta waan ta'eef hojiillee yeroo dheeraa fudhachuudhaaf baay'ee tammallee baasuudhaaf baay'ee barbaachisa waan ta'eef kan doomina karaa kanaan hojjenna jenneetti kan itti galle isaanis ogeessa teeknishaalaa hospitaala keenya keessatti buufataalee fayyaa keenya keessatti kan dhimma kana hordofu kana deeggaru ramadanii nu waliin hojjetaati kan jiru. Dhaabbileen fayyaa ragaa dhalootaa qulqulluu sirnaan galmeessuu akka qaban Dr. Bokonaan dhaamaniiru. Egaa dhaabbileen fayyaa keenya hundi keellan fayyaa, buufanni fayyaa, hospitaalonni daa'imman kamuu akka dhalataniin ragaa qulqulluu haadha irraa fuudhanii yeroo sanitti galmeessuudhaan siisteemarraa akka galchan asuma ayyaamicha keenya dabarsinaa fi darbee immoo alattis da'umsa raawwatamu yoo jiraate keellaa fayyaa buufata fayyaa keessattis kan raawwatu yoo jiraate manaa mana irratti yeroo deeman ogeeyyii ekstenshinii fayyaa keenya ragaa kana fudhatanii akka galmeessan asuma ayyaamicha keenya dabarsina. Ejensii galmeessa siivilii Oromiyaatti daayireektarri misoomaa fi bulchiinsa tajaajila dijitaalaa obbo Manuwaar Abdallaa gama isaaniitiin. Amma gara teekinooloojiitti kan shiifti godhaa jirru akka ejensii galmeessa siivilii Oromiyaatti hojii maanuwaalii san dhaabnee gara teekinooloojiitti ce'uu qabna jennee murteessinee waggoottan lamaan darban kana sirnaan itti deemaa jirra. Haga ammaattis gara gandoo 2152 bira qaqqabnee jirra. Siistamni kun moobaayiliidhaan kan hojjetu yeroo ammaa immoo hawaasni keenya irra baay'een keessattuu hojjetaa mootummaa sadarkaa gad jirus moobaayil divaayisii kanatti fayyadamu isumaan fayyadamanii galmeessuu danda'u jechuudha. Hirmaattonni leenjichaa sirna galmeessa siivilii taatee dhalootaa karaa dijitaalaan galmeessuu fi leenjiin kennamaa jiru kan isaan dandeessisu ta'uu dubbataniiru.
Barzi notifiikeeshinii kanaan dura kennaa turre irratti waa baay'ee qaba jechuun walharkaa fuusan haardi kooppii naasiif achi deemuun jira. Amma garuu waan hubannoo arganne irraan kaanee hojimaata jiru nu salphiseera wanti kun kan jedhu hubanne jechaadha. Kanaan dura waraqaadhaan galmeessa ragaa dhalootaa fi galmee ragaa du'aa kan jedhuuni haardi kooppii yookaan immoo waraqataan kennaa turre jechuudha haadholii yookaan maatii daa'imman sanaatiif. Amma garuu gara siistemaatti jijjiirameera waan ta'eef siistemni kun baay'ee bareedaadha yaada. Leenjii kanarraa kan hubanne akkaataa siistamicha keessa akkamitti akka galuu qabnu hubanneerra. Siistemni kun didiriiree immoo kan nu bukkee eeguu ga'u akkamitti akka fayyadamuu qabne hubanneerra jechaadha. Siistemni kun hanga gandaatti gadi diriiruunsaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Maaliif sa'aatii argametti daa'imni dhalate tokko guyyaa 90 keessatti ragaan galmaa'ee galmeessa ragaa sana bira akka ga'uuf baay'ee murteessa.